Afaan Oromootiin televiziyoona Elshaadaa wajjin ta'uudhaan kan isin yeroo hunda dhiyaatudha. Baga Waaqayyoon guyyaa har'aatiin nu ga'e sagalee dhugaa kanarraa waliin hirmannaa jechuudha. Kanaaf wanna irratti har'a haasa'uudhaaf deemnu dura sagalee Waaqayyoon har'aaf nu kenne yeroo nu kenne irratti waliin dubbanna. Akkuma mata duree sagalee kanarraa dhageessan sagalee Waaqayyoo sagalee dhugaati, sagalee sirriidha, sagalee jaalalaati. Kanaaf sagalee sagantaan kun televiziyoonaan yeroo hunda akkaataa kanaan darbaa barumsa walitti aanaa tokko lama sadii jedhamee lakkaa'amee walitti aanee namaaf darbu asirratti isin dhiyeessuuf hin deema. Kanaaf har'aa sagantaa keenya jalqabuu dura Waaqayyoon akka nu gargaaru kadhannaa gabaabaa goona. Waaqayyo abbaa keenya ati nu gargaari, sagalee dhugaa kee nu barsiisi, nu jabeessi, onnee keenya sammuu keenya nu bani, nu jabeessi maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ati dhugaadha, ati beekadha. Sagaleen kun sagalee keeti, kabajni illee hankeeti, ulfinni siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Akkuma dura isinitti himuudhaaf yaale har'a wanni sagantaa isinii jalqabu matsaafa Efesoon yookaan ergaa warra Efesoonitti darbu. Ergaa warra Efesoon kun matsaafa kakuu haaraa keessa jiru keessa macaafa tokko ergaa Phaawulos warra Efesoonitti caafate keessa. Kanaaf boqonnaa 6 qaba. Kanaaf har'a fixuudhaaf hin dandeenyu garuu walitti aansinee barumsi kun yookaan sagalee Waaqaa kun keessattuu bara kana maaliif akka nuuf ta'u maaliif akka jireenya keenya keessatti barbaachisaa ta'e isinitti dubbachuuf hin deema. Kanaaf har'aaf kan qoodachuudhaaf jiru duwwaan kaasaa jechuudha. Inni kun boqonnaa duraati. Kanaaf isinitti dubbachuudhaaf deema. Har'a hallaallu sagalee Waaqayyoon yeroo nu kenna kana keessaa inni duraa tokko boqonnaa tokko laalla. Keessattuu lakkoofsa 3 lakkoofsa 14tti. Garuu gara macaafa kanaa seenee waa hunda dubbachuu fi yaada tokko tokko isinitti himuu dura matsaafni Efesoon kun maal akka fakkaatu, maal akka ta'e, akkaataa kamiin Waaqayyoon matsaafa kana uummata isaa keessattuu waldaatti akkamitti akka dabarse, har'a jireenya kiristaanaa keessatti akkamitti akka barbaachisaa ta'e, waldaa keessatti akkamitti akka barbaachisaa ta'e isinitti dubbachuun barbaada. Kanaaf ka'umsa macaafa kanaa baakgiraawundii isaa haala matsaafni kun itti qophaa'e haala sagalee Waaqayyoon itti dubbatuun isiniif kaasuudhaaf yaalaa jechuudha. Waa hunda dura fakkeenya tokko isinitti himuun barbaada. Bara dheeraa dura Los Angeles Times gaazexaan jedhamu biyya Ameerikaatti kan qophaa'u namoota lama du'anii mana isaanii keessatti du'aatii isaanii riippoorti godhe yookaan gabaase. Namoonni kun abbaa manaa fi haadha manaa namoota umuriidhaan gurguddaa ta'an. Maaliif akka du'an namni beeku hin jiru mana isaanii keessatti du'anii argaman. Maaliif akka du'an yeroo qaamni seeraa qorachuudhaaf deemu namoota kana fuudhee reeffa isaanii mana yaalaa geessanii sababa isaanitti du'an yeroo qoratanii sababni isaan itti du'an rakkoo nyaataa hir'ina nyaataatti irraa du'an. Abbaa manaa fi haadha manaati rakkoo nyaataa hir'ina nyaataa nyaata gahaa dhabuu isaaniitti irraa akka du'an gaazexaan kun gabaase. Mana isaanii keessa deebi'ee poolisiin yeroo laalu akka namni du'een mana isaanii keessa waan adda addaa sakatta'uun akka jiru beekamaadha. Kanaaf mana isaanii keessa maal akka jiru maal akka argame yeroo laalamu kiloozeetii yookaan kafanni keessa kaa'amu qumsaaxinii isaanii keessa feestaalaan hidhamee doolarii 40,000 mana isaanii keessatti argame. Kanaaf jaroonni kun gara tokkoon doolara 40,000 mana isaanii keessa jira, gara tokko immoo nyaata hir'ina nyaatatiin du'aa jiru jechuudha. Kanaaf maalifan kana isinii kaase akkuma kana sagalee Waaqaa harka keenyarra jira, gara biraatiin immoo hir'ina nyaataa yookaan hir'ina sagalee Waaqaa dhabuu keenyarraa du'aatii baay'ee akka jiru isinitti dubbachuudhaaf barbaadeen. Kanaaf matsaafni Efesoon kuni maal akka fakkaatu akkuma nama fakkeenya irratti isinii kaase cheekbuukii kiristaanaati. Kiristaanni kan ittiin jiraatu, kan ittiin nyaatu, kan ittiin nama ta'u, kan ittiin dhaabatee deemudha sagalee Waaqaa keessa. Kanaaf spiritual checkbook jennee fudhachuu dandeenya. Maaliif Waaqayyoon karaa macaafa kanaa yookaan karaa sagalee kanaa karaa ergaa kanaa waan baay'ee dubbateera.
inni dubbate keessaa tokko eebbisaa maal akka ta'e. Nama kiristaana ta'e waaqayyoon akkamitti akka fo'ate, akkamitti akka isa murteesse, akkamitti akka isa fure, akkamitti akka ogummaa isaa kenne, akkamitti waan dhokataa isatti hime, akkamitti akka isa dhaalchise, akkamitti akka immoo galataaf isa kaase waaqayyoo macaafa kana keessatti nutti dubbataa tokko tokkoon dubbachuuf itti deemna. Kanaafi akkuma nama isiniif kaasuudhaaf yaale macaafa kana keessatti wanna baay'eedha kan ka'u. Keessattuu macaafni kun baakgiraawundiin sun haalli inni itti qophaa'e haalli yeroo san warra Efesoon kanaa macaafni kun itti qophaa'e haala baay'eedha. Jalqaba irratti lakkoofsa tokko irratti maal jedhaa? Ani Phaawulos ergamaa waaqayyoo kanan ta'e yookaan immoo waaqayyoon kan na erge anatu isinii caafa jedhee waa'ee kana lakkoofsa tokkoffaa irratti dubbataa jechuudha. Ani Phaawulos waaqayyoof ergamaa kanan ta'e jedhee waa'ee kanaa kaasa. Maaliif kana kaasaa? Phaawulos waaqni akka isa filate, akka isa kaase, akka ergaa kana akka inni caafatu isa godhe dubbachuudhaaf. Akka jecha Giriikiititti namni akkasii ergamaadha, ambaasaadara, hojjetaa wangeelaa akka ta'e himuu isaatiif. Yeroo sanitti namoonni ergaa kanallee waan dura dhaabachuudhaaf turaniif jechuudha. Kanaafi waaqayyoon akka Phaawulos ergaa kana barreessu, akka ergaa kana warra Efesoonitti ergu waaqayyoon karaa hafuura qulqulluu isa waamee isa ergeera. Kanaaf kana dubbataa jechuudha lakkoofsa tokkoffaa irratti. Kanaaf tokko tokko ilaaluuf deemnaa jechuudha. Barumsa kana keessatti isintti himu kanan barbaadu lakkoofsin walitti qabnee ilaalu kan mata dureen walitti qabnee ilaalu miti. Haga danda'amaa ta'etti macaafni kun maal akka jedhu, kiristaana har'aatiin maal hagam akka barbaachisaa ta'e, waldaa keessatti hagam akka barbaachisaa ta'e, waldaan akkamitti akka dhaabachuun irra jiraatu akkuma sagalee waaqaa kaame kana lakkoofsa tokko tokkoon varsa tokko tokkoon kaasee isinitti dubbachuudhaaf yaalaa jechuudha. Kanaaf Phaawulos kana jechuudha kan gara janatti dabarsee. Kanaaf ergaan mata duree ergaa kanaas eebba kiristaanaa ta'eeti kan gara isaanitti akka dhufu waaqayyoon isaa waame. Kanaaf waaqayyoon ayyaana isaa gara waldaatti kan erge karaa sagalee isaatiin akkatti sagalee waaqaa dubbata. Kanaaf ayyaanni waaqayyoo immoo hundee nageenyaati. Ayyaanni waaqayyoo immoo hundee qabbanaati kiristaana. Kanaaf nu karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nageenya qabnaa Roomee 5:1 irratti sagalee waaqayyoo. Kanaaf yeroo hundaa'u nageenya qabnaa jechuudha. Shaloom afaan Ibruutiin. Kanaaf yeroo hundayyuu nageenya qabna. Hunda keessaa nageenyi keenya kuni karaa sagalee waaqatiin, karaa warra Efesoon kanaan, karaa ergaa warra Efesoon kanaan, karaa waldaa akka dubbatame isinitti dubbachuun bara. Akkuma amma dubbachuudhaaf yaale caafata kana kan caafate Phaawulos akka sagalee waaqaa ifatti dubbate. Nama gara biraa miti. Lakkoofsa tokko irratti akka dubbatu. Namni gara biraa hin barreessine. Asirratti mormiin adda addaa hin jiru. Bara san eenyutu caafate, eenyutu ergaa kana ergee, eenyutu nama kana macaafa kana katabe kan jedhu yaana adda addaa ture. Garuu walumaa galatti haga har'aatti seenaa waldaa keessatti macaafa kana Phaawulos akka caafate, hafuurri qulqulluun isatti fayyadamee akka caafate waliigalii guddaa jira jechuudha. Kanaaf namoonni kana mormanillee hin jiranii jechuudha bara dheeraa keessatti. Eenyutu caafate macaafa kana jennee yeroo kaafnu miseensota waldaa Efesoon bara sanachi turan keessa warra jiraniif caafate waldaadhaaf jechuudha. Kanaaf amantoota warra ta'aniif caafataman. Efesoon kana keessa waggaa 3 ture Phaawulos. Waggaa 3 erga ture booda akkuma hojii ergamtootaa chaaptarii 20 lakkoofsa 31 dubbatutti isaan bira erga ture booda, isaan erga barsiisee booda maaliif waldaan Efesoon kun bakka ishiin itti dhaabatte seenaa ishii yeroo yaadannu Eeshiyaa keessa amman jennee waamnu naannoo rakkoon baay'ee keessa jiru, daldalli baay'een keessatti gaggeeffamu, rakkoo baay'een keessa ture keessatti waldaan kun kan dhaabatte. Waggaa 3 isaan bira tureeti Phaawulos hojii guddaa erga hojjetee booda waldaan kun kan dhaabatte. Erga inni deemee booda actually bara yeroo inni as jiru miti. Kanaaf ergaa kana katabee Phaawulos mana hidhaa ture. Mana hidhaatii gara waldaa kanaatti erge. Kanaaf namni kunis nama Tiqooqiyoos jedhamu ergaa kana fuudhee gara waldaa warra Efesoon kanatti akka geesse sagalee waaqaa hin dubbata. Asuma Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 21 irraa jalqabee kan arginu namni kuni Phaawulos wajjin tajaajilaa kan ture, Phaawulosiif ergamaa kan ture, Phaawulos wajjin kadhataa kan ture, kiristaana gaarii kan ture jedha sagalee waaqaa. Ergaa kana fuudhee jara kanatti akka geesse sagalee waaqaa dubbataa jechuudha. Kanaaf Phaawulos ergaa kana akka tabe arginaa jechuudha. Kanaaf Efesoon keessatti waaqayyo wanna baay'ee akka hojjete. Maaliif waldaa naannoo san jiru, haala naannoo san jiru, sagaagalummaa baay'ee gaggeeffamaa, rakkina baay'eetu naannoo san ture, kiristaanonni baay'een rakkina baay'ee keessa turanii, waldaan jeeqamaa turte, rakkoo baay'ee keessa turanii, akkuma har'a argaa jiru kana jechuudha. Kanaaf bara san keessatti, waldaa san keessatti waaqayyoon ajaa'ibaa yookaan miraakilii baay'ee hojjechaa ture jechuudha. Kanaaf sagalee waaqaa hojii ergamtootaa chaaptarii 19 irraa lakkoofsa 1-2 akka arginu harka Phaawulosii waaqayyoon waan gurguddaa naannoo sanitti akka hojjetaa ture. Nama dhibamaa akkamitti akka du'aa akkamitti akka kaasaa turan miraakilii gurguddaa waaqayyoon akkamitti akka achitti hojjete sagalee waaqaa dubbataa jechuudha.
Kanaaf waan haaraa akka hin taane naannoo sanitti kiristaanonni rakkoo baay'ee keessaaf gara ci'aatti akka du'aa turan. Kanaaf Phaawulos mishiinarii ta'ee naannoo sanitti hojii gurguddaa hojjechaa akka ture sagalee Waaqaa dubbataa jechuudha. Kanaaf jaroota kanaaf caaffanni kun hin caafatame. Kanaaf sagalee Waaqaa ifaa ifatti dubbataa jechuudha. Eessaa katabame eessa turan karaa jedhu noo laallu akkuma nama isinii kaase Phaawulos mana hidhaa ture yeroo sana. Yeroo ergaan kun caafamu mana hidhaa ture. Mana hidhaatii ergaa kana caafatee obboleessa kanan gara isaanitti erge. Kanaaf ergaa mana hidhaatii ergame jedhamee beekama sagalee Waaqayyo matsaafni Efesoon kun. Isa duwwaa miti matsaafonni sadii kan akka matsaafa Qolaasiyees dabalee ergaan Phaawulos afur mana hidhaatii ergaa ergama waan ta'aniif ergoota mana hidhaa jedhamanii waamamu. Kanaaf ergaan kun jara sanatti ergame Phaawulos sanii booda kan du'e kan ajjeefame jechuudha. Ximooxiyoos 2 ergaa Philaaxiyoos lammaffaa lakkoofsa chaapteera 4 lakkoofsa 6-8 irra akka arginu Phaawulos mootummaa Roomatiin kan ajjeefame ergaa kana gara isaanitti erge akka ta'e sagalee Waaqaa ifaa ifatti dubbataa jechuudha. Ani du'uufanii ani deemuufanii jedhee Phaawulos ergaawota kana erge dubbataa jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti mootummaan Roomaa olaantummaa guddaa qaba ture, naannoo saniin to'ata ture, hin bulche ture. Phaawulos kana godhuu isaa erga dhaga'ee booda barbaadanii bakka biraatti Phaawulos fidanii naannoo sanitti akka ajjeesan sagalee Waaqaa hin dubbataa jechuudha. Seenaa adda addaatti irraa arginaa jechuudha. Efesoon kuni bakka kii turte jechuudha akkuma nasinii kaase naannoo Eeshiyaa keessatti bakka kii yookaan bakka baay'ee ijoo bakka daldala addaatti gaggeeffamu achi keessatti turte aktiviitii yookaan hojii adda addaatti gaggeeffamaa ture bakka sanitti. Mootummaa Roomaa baay'ee bakka kana hin barbaadaa ture. Maaliif vaakeeshinii yookaan immoo bakka bashannanaati mootummoonni yookaan immoo mootonni adda addaa deemanii achitti bashannanu bakka gaariidhaa bishaantu jira haala gaarii jira kanaaf sagaagalummaa adda addaatti gaggeeffama. Wanni adda addaatu naannoo sanitti farra Waaqaa kan ta'an wanna baay'eetu gaggeeffamaa ture jechuudha. Kana naannoo sanitti waan arganiif jaroonni kun Phaawulos ergaa kana yeroo argu naannoo sanitti maaliif naannoo kanatti waldaan dhaabate maaliif wanna akkasii naannoo kanatti kan dhaabate lola baay'eetu ka'e jechuudha. Sababa kanarraa ka'eeti mana hidhaatti geeffamuun rakkoo baay'ee keessa ga'uun nama Waaqaa kanarra kan ga'aa ture jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een sababa kanaan karaa Kiristoos akka deebi'an sagalee Waaqaa hin dubbata. Ergaan Phaawulos ergaa achi ga'e erga waldaan achitti dhaabate waraana kana keessatti rakkoo kana keessatti sagaagalummaa daba baay'ee keessatti erga waldaan kun dhaabbattee booda namoonni baay'een karaa Kiristoos akka deebi'an sagalee Waaqaa dubbata. Barri sagaleen kun itti caafamee fi wanni sababni itti caafamellee yeroo yaannu sagalee Waaqaa kun raannoon Phaawulos waggaa 3 erga isaan bira ture deebi'ee booda ergaa kana yeroo katabu waldaa san keessatti rakkoon adda addaa akka mul'achaa ture jaarsolee yookaan immoo jaarsolee waldaa saniif ergaa jechuudha. Akkuma argitan ergaa dhuma mul'ata Yohaannis irratti waldaan maqaan ishee keessaa waldaa Efesoon. Waldaa Efesoon kuni akkuma dura abdatamaa yookaan immoo amantaa isaanii akka eegan sagalee Waaqaa lakkoofsa chaapterii 2 lakkoofsa 2 irratti erga dubbatee booda lakkoofsa 4 irratti rakkoo keessa akka waldaan sun hin jirtu hin dubbataa jechuudha. Isin jaalalli keessan qorreera akka duritti hin dhaabanne jedhee dubbataa jechuudha. Kanaaf waldaa sanitti ergaan kun akka katabamu wanna barbaachise keessaa sababni tokko barumsi adda addaa jallinni adda addaa waldaa san keessatti akkuma bara kanaa sagalee Waaqaa keessatti wanna adda addaa caaffatamne adda addaatti dabalamee dubbatamaa jiru akka akkas ta'e dubbatee itti maa jiraa jechuudha sagalee Waaqaa. Kanaaf Phaawulos kan ergaa kana katabe. Inni guddaan immoo jaalala irratti kan hundaa'edha. Ergaa jaalalaatti jedhamee waamamuu danda'a ergaan kun. Maaliif agaappee laaf yookaan immoo laaf yookaan immoo jaalala waa hunda dura namaaf barbaachisu ilmoo namaatiif barbaachisu Waaqayyoon kan itti dubbate keessaa Phaawulos yeroo 65 ergoota isaa keessatti dubbatee jira. Yeroo 65 keessaa yeroo 10 ol matsaafa Efesoon kana keessatti dubbate. Akka beektan Phaawulos ergaa 12 ol kan inni caafate egaa 65 kanaaf hiruu hin dandeenya 10 yeroo ta'u Efesoon keessatti jaalalli Waaqayyoo agaappee laafan jedhamu kunas keessatti baay'inaan akka caafatame arguu hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf waldaan yeroo hundayyuu kan Kiristoos kan namaa miti kan eenyu miti. Phaawulos moo waldaan keenyaa hin jenne bara kanallee kan laallu kana. Ergaan kunillee waanuma kana himuudhaaf kan caafatame. Waldaan an Kiristoosi, ergaan isan Kiristoosi, kabajnillee an Kiristoosi, isinillee an Kiristoosi jedhee caafata jechuudha. Kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waldaan gurmaahina yookaan immoo qaama gurmaahinaa tokko otoo hin ta'in waldaa jireenyaati. Lubbuu qabdi waldaan Kiristoos. Maaliif nama keessatti dhalata, hafuuran namatu keessatti guddata, namatu keessa jiraata, jijjiira addunyaa kanaa taati jechuudha. Kanaaf waldaa Efesoon keessatti ergaan kun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kan
himamaa ture jechuudha. Waldaa keessatti wanni sirraa'uun irra jiraatu of course waan baay'eetu jira. Kanaaf Phaawulos yeroo waldaa kanarraa hafuu achi dhaqee hojii ergamootaa keessaa akkuma dubbifnu jaarsolee wajjin kadhatee jaarsoleedhaan gaggeeffamee yeroo deemu wanna baay'ee walitti dhaaman sagalee Waaqayyoon dubbate. Kanaaf waa hunda keessaa nuuf yookaan kiristaanaaf barbaachisaa wanna ta'e tokko maa inni jaalalli Waaqaa yookaan immoo bakka bu'ummaan lafa kanarratti nu yookaan immoo ergamsi nu qabnu kalaa jaalala Waaqayyootiin karaa ergaa isaatiin akkamitti akka nu dubbate hubachuudhaa jechuudha. Ergaa kana keessatti wanni baay'ee kii ta'e yookaan wanni qulfii ta'e tokko wanni barbaachisaan jechi guddaan maali? Chaaptarii yookaan boqonnaa duraati egaa boqonnaa jahaatti wanni yeroo hunda irra deddeebi'amee ergaa kana keessatti ka'ee jiru ani Kiristoosin jedha. In Christ ani Kiristoosin isin Kiristoosin abaluun Kiristoosin hundumtuu Kiristoos keessa Kiristoos isin keessa. Ergaan kun hundumtuu bitaa mirga isaa yeroo laaltan waldaan Kiristoos keessa isinis Kiristoos keessa waa hundumtuu ergaan kun karaa adda addaatiin yoo argitan namni Kiristoos keessa akkamitti akka jiraatu karaa adda addaatiin kaasa. Jecha qulfii yookaan immoo jecha ijoodhaa jechuudha as keessa. Kanaaf Kiristaan karaa kanaan kan gara guddinaatti dhufu kanaaf dubbiin nu hubachuudhaaf asirra jiru maali? Ergaan kun hagam akka barbaachisaa ta'e akka ta'e bara kanallee jechuudha. Bara sanii akka barbaachisaa ta'e hunda bara kanallee barbaachisaa ta'e. Namni Waaqaa tokko bara tokko maal jedhee? Matsaafni Efesoon matsaafa kakuu haaraa keessaa alfadha yookaan immoo matsaafa jalqabaa waldaadhaan matsaafa barbaachisaadha kan jedhu dubbachaa ture. Maaliif Efesoon waldaan Efesoon waldaa rakkina keessatti bakka baay'ee Waaqayyoon jireenya kiristaanaa keessatti hojjetedha. Kanaaf waldaa fakkeenya guddaadha illee nu taatu jechuudha. Kanaaf matsaafa Efesoon kana bakka lamatti qooduu dandeenya. Mainly bakka lamatti qoodnee yaaduu dandeenya. Chaaptarii 6 qaba yookaan immoo boqonnaa 6 qaba. 3 duraa sadeen immoo inni dhumaa bakka lamatti baafnee ilaaluu dandeenya. Akkasitti matsaafni kun kan immoo matsaafni kun kaa'amee jiru. Inni duraa eebbi Waaqayyoon garaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nu eebbise maal akka fakkaatu hima. Itti deebi'een chaaptarii 1 irraa ilaaluu jalqaba. Akkamitti akka Waaqayyoon nu eebbise, akkamitti akka Waaqayyoon waldaa eebbise, akkamitti akka Waaqayyoon du'aa nu kaase lakkoofsa 1 irraa jalqabee haga boqonnaa 3ffaa lakkoofsa dhumaatti waa'ee kanaa barsiisa. Kanaaf qabeenya guddaa Waaqayyoon karaa Kiristoosiin waldaadhaaf kiristaanaaf kenne maal akka ta'e himaa jechuudha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa jalqabee haga boqonnaa 6 isa dhumaatti immoo maal himaa? Waaqayyoon eebbattiin nu eebbise kanaan immoo akkamitti akka jiraachuun nurra jiraatu himaa jechuudha. Kanaaf waan lamaan kanaa jechuudha. Doctrinal section fi practical section jedhamee bakka lamatti bahu kana jechuudha. Kanaaf chaaptariin tokkoffaanii akkuma walumaa galatti dubbachuudhaaf yookaan immoo boqonnaan duraa waldaan qaama Kiristoos akka taate dubbata. Boqonnaan lammaffaa waldaan mana qulqullummaa akka taate dubbata. Boqonnaan sadaffaa waldaan dhoksaa taate kan turte karaa Kiristoosin akka as baafte hima. Boqonnaan afuraffaan namummaan hara waldaa keessatti akka mul'atu hima. Boqonnaan shanaffaan waldaan misirroo akka taate yookaan mushurraa akka taate. Maaliif waa'ee fuudha feerumaa yoo hakaasu malee waldaan misirroodha yookaan immoo waan haaraa tokko baattee waldaa gara addunyaatti kan dhuftu. Boqonnaa ja'affaan waldaan loltuu akka taate. Meeshaa waraanaa akka qabdu akka loltu hafuura lolaa jechuudha. Waa'ee kanaa kaasaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waa'ee kanaati itti deebinee tokko tokkoon kaafnee dubbanna. Walumaa galatti yaada isaa dimshaashaatti isin hubachiisuufan kaasaa jira. Kanaaf ergaan kun ergaa baay'ee bareedaa hafuura Waaqayyoon ittiin nu eebbise, hafuura Waaqayyoon ittiin nu kenne, hafuura Waaqayyoon ittiin nu hubachiise, hafuura Waaqayyoon ittiin nu fo'ate, hafuura Waaqayyoon ittiin jireenya baraan dhaalchise ittiin hubannu jechuudha. Ergaa bareedaa. Kanaaf yeroo hundayyuu waa'ee kana qabeenya guddaan akka as keessa, risoorsii guddaan akka as keessa jiru. Ergaa kana keessa irraa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kana hoo hubanne duwwaadha waa'ee sagalee Waaqaatiin guddachuu kan dandeenyu jechuudha. Kanaaf hubachuun barachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifan kana isinii kaasaa? Seenaa waldaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yaa saba Waaqayyoo. Namni waa'ee seenaa waldaa hin beekne waa'ee Kiristaanaa hubachuudhaaf baay'ee rakkata. Waldaan akkanumatti kan dhuftee miti. Seencherii duraarraa erga Kiristoos waldaa namoota 12 irraa jalqabee mataa isaatiin dhaabee haga har'aatti waldaan seenaa mataa ishee dandeesse qabdi. Rakkoo baay'ee keessa dabarte of course garuu yeroo hundayyuu waldaan immoo seenaa mataa ishee qabdi. Seenaa waldaa kana nu amma seenaa haaraa uumuu hin dandeenyu. Seenaa haaraa finnee kaa'uu hin dandeenyu. Wanni nu hojjechuu dandeenyu seenaa sirrii ta'e seenaa waldaan dabarsaa dhufte itti fufsiisuu akka sagalee Waaqaatti. Seenaa sirrii hin taane seenaa dogoggora qabu immoo irraa barachuu. Kana namni kana hin baranne yeroo waa'ee Kiristaanaa barachuudhaaf baay'ee rakkata. Kiristaanaan biyya keenya duwwaattis miti. Kiristaanaan lafa addunyaa kana hunda irratti bakka hundatti kan babal'atee ture.
Kanaaf kana hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf jenereeshinii yookaan dhaloota hunda keessatti waa'ee waldaa yeroo ka'u waa'ee kanaa eegsisaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kiristoos kanaaf karaa kennaa adda addaatiin waldaa keessatti kaan warra raajii gochuudhaan kaan ergaa adda addaa dabarsuudhaan kaan barsiisaa godhuudhaan kaan waldaa akka bulchan godhuudhaan waldaa keessatti ergaa yookaan immoo kennaa adda addaa dibannaa adda addaa waldaa keessatti namootaaf kan kennu. Maaliif warroonni kun akka waldaa jabeessan akka waldaa Kiristoos jabeessan waldaa yeroo jennu kaa waa'ee kiristaanaa dubbachuu keenya waa'ee manaa miti kan dubbannu waa'ee karaa miti kan dubbannu waa'ee meeshaa miti kan dubbannu waa'ee nama keessa'uu nama Kiristoos fayyise waa'ee isaanii dubbachuu waa'ee keessan jechuu kooti waa'ee kiyyaaf keessan dubbachuu jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu waa'ee kanaa kaa'u. Kanaaf Kiristoos akka deebi'ee dhufullee kanarraa kaanee hubanna. Hin kaasa waa'ee kanaallee sagalee Waaqayyo. Kanaaf Kiristoos deebi'ee akka dhufu amantaan. Ani waa'ee dhufaatii Kiristoos haasa'uudhaaf miti garuu Kiristinaan keenya dhufaatii Kiristoos isa jalqabaatti irraa jalqabee haga lammata Kiristoos dhufutti kan jiru ergaa Waaqayyo keessa waan jiru laata. Saniin durallee ergaa Waaqayyo turan kakuu moofaa keessa. Keessattuu bara kakuu haaraa kana keessa immoo haga Kiristoos dhufutti amantaaneen. Kiristoos hooma akka dhufu har'a dhufa boru dhufa hin beeknu sagalee Waaqaa akka jedhu yeroo dhiyootti dhufallee hin jedhu. Yeroo dhufu waan hin beekneef qophaa'ee eegaa jedha sagalee Waaqayyo. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ani isin kaasuudhaaf yaade maali? Ka'umsaaf ergaan kun barbaachisaa akka ta'e. Ergaan kun har'allee waldaa kiristaanaatti barbaachisaa akka ta'e. Nama eessa jiruufillee haa ta'u. Nama bahaa jiru, nama lixa jiru, nama kibbaaf kaaba jiru hundumaaf nama kiristaana waldaa kiristaanaa ta'e hundumaaf barbaachisaadha. Waldaan har'aa kan namaa miti. Of course namatu keessatti tajaajilaa, namoota gaggeessaa, namoota keessatti hojii hojjetaa, kiristaanota keessatti hojii adda addaa hojjeta. Garuu abbummaa waldaa kanaa mataa waldaa kanaa garuu Kiristoos. Isatu du'eef waan ta'eef. Ergaa warra Efesoon kana himaa jechuudha. Kanaaf mee boqonnaa duraa ergaa isa duraa isinitti himuudhaaf boqonnaan duraa kun maal akka nutti himu isinitti barbaadaa keessattuu aga lakkoofsa 13 aga 14 jechuudha. Lakkoofsa 3 aga lakkoofsa 14 mata dureen isaa maal hin jedhu isinitti dubbachuu barbaada karaa Kiristoosin eebba hafuuraa argachuu. Mata durumti yaada kanaa jechuu kooti. Maaliifan akkasiin hin jedhaa? Yaadichumatu kana jedha. Lakkoofsumatu kana jedha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo akka jedhutti nu garaa Kiristoosiin maal arganneerraa? Eebba hafuuraa Waaqa irratti arganneerraa sagalee Waaqayyoo. Kanaaf Phaawulos ergaa kanarratti maal kaasaa? Ergaa waliigala dabarsee booda nagaa erga gaafatee booda akkamitti jirtu erga jedhee booda warra Efesoon kana akkamitti akka jiraachuun isaan irra jiraatu maal godhuun akka isaan irra jiraatu otoon dubbatiin dura maal akka ta'an itti himuu barbaada. Kiristaanatti wanni barbaachisaa ta'e tokko keessaa akkamitti akka jiraatu akkamitti akka Kiristoos kabaju akkamitti akka tajaajilu akkamitti nama Waaqaa fakkaatee akka jiraatu otoon himin dura wanni barbaachisaa ta'u tokko inni maal akka ta'e itti himuun barbaachisaadha. Eebbi inni Waaqayyoon kennee maal akka ta'e barbaachisaadha. Eebbi karaa Kiristoos arganne maal akka ta'e barbaachisaadha. Wanna kana erga beekne booda akkamitti akka jiraachuu dandeenyu humna kanumarraa arganna. Namni waa'ee Kiristoos hin beekne namni gadi fageenya waa'ee Kiristoos hin hubanne eebba Kiristoos nu kenne hin hubanne namni eebbi kun hagam akka nuuf ta'e hin hubanne akkamitti akka jiraatu hin rakkata. Kanaaf amma jireenya kiristaanaa keessatti rakkoo adda addaa kan arginu jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 3 aga 14tti afaan Giriikiitiin caafame akkuma isin beektanii kakuun haaraanii lakkoofsa 3 aga 14 jecha tokkoon katabame yookaan immoo arafta nagarii tokkoon seentensii tokkoon katabame. Afaan Ingiliziyaa, afaan Oromoo, afaan Amaariffaatiin of course addaan citee tokko jedhee aga 14 katabameera. Lakkoofsa dheeraa jedhamee macaafa kakuu haaraa keessaa bakki beekamu tokko kana. Maaliif akkas jedhamee caafame? Otoo hafuura isaa hin baafatin Phaawulos. Otoo hafuura isaa hin baafatin jechoota kana lakkoofsa 3 akka lakkoofsa 14 maal akka ta'an kana jedhee hafuura otoo hin baafatin dubbatee jechuudha. Namni otoo hafuura hin dubbatin waan tokko dubbachuu jechuudha. Wanni hafuura nama hin baafachiifne kun immoo waan guddaadha. Kanaaf maal akka ta'e tokko tokkoon isinitti himuudhaaf hin deema. Akkuma macaafa keessan baafattanii ergaa Efesoon boqonnaa duraa lakkoofsa 3 akka 14 na wajjin ilaalaa jirtu jedhee ilaala. Kanaaf ergaa dheeraadhaa jechuudha. Lakkoofsa 3 aga lakkoofsa 6 waa'ee Waaqayyoo Abbaa dubbata. Lakkoofsa 6 aga lakkoofsa 12 waa'ee Waaqayyoo Ilmaa dubbata. Lakkoofsa 13 aga lakkoofsa 14 immoo Waaqayyoo Hafuura Qulqulluu dubbata.
dubbiftanii argachuu dandeessu. Kanaaf walumaa galatti waa'ee Waaqayyoo tokkoo dubbataa jechuudha. Akkamitti akka Waaqayyoo Abbaa, Waaqayyoo Ilmaa, Waaqayyoon Hafuura Qulqulluun jireenya nama kiristaanaa keessatti interviin akkamitti keessa seene akkamitti akka hojjete dubbataa jechuudha. Of course Waaqayyoon tokko garuu qaama sadii Waaqayyoon akkam jireenya nama kiristaanaa keessatti akka hojjete dubbata. Kanaaf lakkoofsa 3 irraa yeroo kaa'ee dubbatu Waaqayyoon eebba hafuuratiin karaa Kiristoosiin Waaqa irratti nu eebbisee jira. Kiristoosiin eebba hafuura hundumaan waan Waaqayyoo irrattis nu eebbiseef galanni isaaf haa ta'u lakkoofsa 3. Maaliif hafuura guutuudhaan Waaqa irratti eebbifamuun eebba guddaadha. Nu hin jirru qaama lafa kanarra jirra malee akka sagalee kanaatti Waaqayyoon nu eebbisee kan nu kaa'ee jiru mirga abbaa Kiristoos wajjin baddaadha. Haleluuyaa. Lafa kanarra hin jirru. Yeroodhaaf lafa kanarra jiraan. Nu keessummaa ergamtoota hojii qabna. Lafa kanarra yeroof jirra malee nuyi hojiin keenya yookaan bakki nu amma jirru hafuuran Waaqa biraa baddaa. Ofii gaditti seexanallee kan laalu. Ofii gaditti diina keenya kan laalu. Kanaaf poozishiniin keenyallee kan akka ta'e sagalee Waaqaa. Baddaa jirraa jedha. Positional explanation kennaa jechuudha. Eebbi keenya eebba duwwaa otoo hin ta'in hafuuran baddaa Waaqa bantii Waaqaa keessatti Waaqayyoon akkamitti akka nu eebbise dubbataa jechuudha. Kana jechuun maal inni bantii Waaqaa keessatti jechuun yookaan eebbi kuni benefitii nu arganne badhaadhummaa nu arganne himaa jechuudha. Paawuloos kana yeroo dubbatu amantaa guutuudhaan yookaan konfidensii guutuudhaan dubbataa jechuudha. Kanaaf Paawuloos kana yeroo dubbatu akka isinii haa ta'u isinii fayyaadaa miti kan jedhu Waaqayyoon kana isinii kennee jira jedhee dubbataa jechuudha. Kanaaf kuni jaalala Waaqayyoon ijoollee isaarraa qabu hima. Eebbi Waaqayyoon ijoollee isaatiif qabu hima. Yeroo hundayyuu Waaqayyoon karaa sagalee isaati kan eebba isaa gara ijoollee isaatti. Lafa kanarratti illee Waaqayyoon kanaan akka nu eebbise sagalee Waaqayyoon dubbata. Nuyi lafa kanarratti akkuma ammaa asirraa argaa turre lammummaan keenya lafa kanarra miti. Namoonni lammii Itoophiyaati, lammii Jibuutiiti, lammii Keeniyaati, lammii eessati. Namoonni lammummaa qabu lafa kanarratti. Paaspoortii qabu bakka itti deeman qabu. Identitii mataa isaanii qabu namoonni. Kiristaanni identitii kiristaanummaa qabna yeroo hundayyuu. Bakka fedhe yoo deemne lafa kanarratti we are a citizen of God. Yeroo hundayyuu nuyi citizenii Waaqayyooti jechuudha. Kanaaf bakka deemne hundatti identitiin keenya immoo wajjin jira nurraa hin hafu. Kanaaf Filiphisiyoos 3:20 irratti isini lammii Waaqayyooti. Isini zeegaa Waaqayyooti jedhe sagalee Waaqayyoo kan dubbatu. Kanaaf biyya barbaanne yeroo deemne biyya barbaanne yeroo dhanne lammummaan Itoophiyummaa yookaan lammummaan biyya tokko akkuma identify wajjin ta'u bakka barbaanne yeroo deemne lammummaan kiristaanummaa keenyaan wajjin jira jechuudha. Jalali sa keessa koo